harka fuune kabajamtoota hordoftoota TV Oromiyaa Today. Oduu amme qabannee isiniif dhiyaannee jirra. Oduu amme kana waliin Anabeenya Gammadaati. Isinis akka anu waliin turtan gamanumaan affeerraa keenya. Oduu amme nu qaqqaban keessaa abbaa Oromiyaa Koyee Caffee akkasumas godina addaa saba Oromoo naannoo Amaaraatti hiriirri jabaan gaggeeffamaa akka jiru oduun nu qaqqabee jira. Akka armaan gaditti isiniif dhiyeessina. Baa Oromiyaa Dadar Calanqoo Karraamillee Qobboo Qarsaaf Aanaa Doobbaatti bakkoota garagaraatti hiriirri jabaan gaggeeffamaa oolee jira. Gareen Saatanaa jechuun of gurmeessanii magaalaa Dirra Dhawaatti gaaga'ama guddaa ilmaan Oromoorraan gahaa jiran balaaleffachuuni. Akkasumas hiriira balaaleffannaa kanarratti daandiin Harariif gara Finfinnee geessus cufamee akka oolee dabalataan gabaasii achirraa nu qaqqabee jira. Gama birootiin gidduu galaa Oromiyaa Finfinnee Koyee Caffeettis hiriirri jabaan deemaa oole. Hiriira balaaleffannaa gaggeeffamaa turan keessa ajjeechaan uummata Oromoo Gujii Booranaa Wallaggatti raawwatamaa jiru akka dhaabbatu akkasumas saamichi lafa naannoo Finfinneetti ammallee uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jira jedhu. Dhaadannoolee dhagahamaa turan kana keessa Finfinneen ammallee saamamaa jirti. Kan kaleessa Aanoleef Calanqootti harma ayyolii muran har'allee of ijaaranii badii isaanii kaleessa irra deebi'uuf sosso'aa jiru jedhu. Kanaafis badii isaanii kanarraa akka dhaabbatan akeekkachiisanii jiru. Haalumaan wal fakkaatuun kaaba Oromiyaa Walloottis hiriirri jabaan gaggeeffamaa oolee jira. Ka'umsi hiriira kanaas dargaggoonni Oromoo 3 rasaasaan dhaamuurraan akka ta'e maddeen nuuf eerani. Daandileen konkolaataa kallattii garagaraa geessus cufamee akka jiru eeruun nu qaqqabee ni addeessa. Dargaggoota dhaaman kana keessaa qeerroon bilisummaa Oromoo Amiin Huseen kan jedhamu rasaasaan haala jabaan dhahamee yeroo ammaa hospitaalatti akka argamu maddeen nuuf eeranii jiru. Liyyuu Haayiliin naannoo Amaaraa uummata Oromoo godinicha keessa jiraatan irratti badii jabaa gaggeessaa jiru. Yeroo garagaraatti qabeenyaa saamuu, barbadeessuu, namoota nagaa ajjeesuu ammallee akka itti fufan hiriira kanarratti dhaadannoon dhageessaa turani. Poolisiin Liyyuu Haayilii naannoo Amaaraa godina addaa kana keessa buufatee jirus gara mooraatti akka dacha'uu akeekkachiisani. Uummanni Oromoo bal'aan Oromiyaa keessa jiranis cina isaanii goranii akka isaan deeggaranis gaafatanii jiru. Achuma naannoo Amaaraa keessaa otoon bahinee saba Qimaant irratti ajjeechaa hamaan raawwataa akka jirus hubatame. Viidiyoon miidiyaa hawaasummaa irraa maxxanfamee naanna'aa jiru akka ibsutti dargaggoonni faannoo jedhamanii of ijaaran dargaggoo Qimaant irratti lafarra shorroksa osoo reebicha hamaa irratti raawwatanii kan mul'atus hedduu kan nama gaddisiise ta'uun hubatame. Namootiin biyya mootummaan jira jedhamu keessatti badii akkanaa namootiin raawwatan seeratti dhiyaachuu dhabuun isaanis namoota hedduu mufachiisee jira.
hayyan kabajamtoota hordoftoota TV Oromiyaa Today gabaasa addaa nuti qabannee isiniif dhiyaanne asirratti goolabnee jirra. Sagantaa birootiin hanga walitti deebinutti nagaan nuuf tura. Fuula Facebook keenya like gochuun gama YouTube irratti subscribe gochuun oduulee amme dhaggeeffadhaa nu hordofaa isiniin jenna. Kun TV Oromiyaa Today.